arralee nama numaanima nangaan jiru lubbuun nusugon kuman jechi nama hafee karabbii turbama ilma namaatiime rabbii sodaatama siin godhuu maqluuqni isaa kumahi kanatti amanne jirra duraanuma maal waa fittahuma yoo feetena jibbihi yaa rabbi nasriin nu lakkabii warri amantan dhumu rabbiin tokko ta'uun gabbaramaan haqaa rabbi warri ja'u muhammad erga rabbii ta'uu ragaa ba'u assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wanti muslimtoota khadiini yaada'u wanti muslimtoota khadiini yaada'u halkanii fi guyyaa khadiini laffa'u labbaatiite jazaan jannata haa ta'u أيام غدقوا الدبس قلبي يا ربي رسرين لكبين يا مسلم ربي نمو ديني نبداسي ديني معجزان زاون تتدفزيزي دوكنا كفري رايفة نباسي فارون كدي ربي خلن تازيزي مسلما ننجي مكان مقاتل أمة من درات الرنجاجز كفري مال أبازا وفتن بزازه فنيو شهاداتي والجلد يازه يقول سالمي وسنفلين التبازه انتوكولو تهماززه حبشي عربي يا ربي نزرين لكبين نتون قبضوا بي قنار كيفتو Gobbele yeroo dana eeggatu hoggaa dhagee hafuuraan fudhatu hoggayyuu du'aa'inni la bira dhaabbatu har'aas fedhee dhufe waa xiqqollee taatu warra diinin fedhee fillee ta'uu baatu gurraan haa dhagee dhukkubatte taatu ammoo qorichaa fuudhe ta'uuwisu neefittiin dhuginaa moo adiisaa ka sodaatu waan dhukkubataatu isaanitti dubbii yaa rabbi nasriin nu lakkabiin diiniin nu ajajaa nuti wal barsiisu niisin barsiisuu fi miti yaadachiisu dhume har'aas kunuu gurra waa isin buusu warri baaqan siiraatu waa isinitti geessu hin dhaggeeffatinaan isin sodaa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجو ربي دنيا تنرت وانفع دلق ربي دلقان ساج افتيك مادا ربي سبحانه وتعالى تإني فدم ليتا نتفين تاني جرخين دوبا وين غرتي ميدا غرتي ميدما أجالون غرتي إراتي دوئي توني ميدا قدو ظلمي أجايباتي
zulmiin akkanaatun hedduu jara keenya duuba namni addunyaa tanarratti namni dhugaa dubbatu hin jiraatu namni yoo dhugaa dubbatee hin jiraatu haasawni gartee gurbaan san miidiyaa ajaa'ibaa irratti miidiyaa gartee inni OBS osoo dhaggeeffatanii haasawu inni gartee dura OMN fi wanni duratti godhee yookaan OBN fi OMN irratti haasawu inni godhe dura ka duraa OBS irratti dura godhee na fakkaata san yoo caqastee ni ajaa'ibda haasawa gurbaan san godhee wamina ajaa'ib duuba gabaabdutti gurbaan kun nama gartee ajaa'ibaati nama paawara ajaa'ibaa qabu nama rabbii subhaanahu wa ta'ala akkanumatti gartee paawara addaa kanneef lennoo paawarri isaa ummata cufa caala akkas ta'u beek paawarri isaa ka addaati haa ta'u duuba nama mallee gartee hedduu yeroo hedduu nama gartee ummata muslimaatillee gargaaru maa haadha rajuli gurbaan kun gartee amantiin isaa muslima ta'uu baattus nama gartee eenyu gargaaru muslimallee gargaara kaafirallee gargaara sanachi lafa kaa'e ummata buqqe'ee gartee Soomaaliyaa irraa buqqeessanillee hedduu gargaare hatta iidallee iiduma dabare kanallee nama gartee sangaa fi waa hedduu geesseef duuba gurbaan kun yeroo hedduu zulmii hayan jiru miidhaa hayan jiru ni beekan namuu ni beekan garuu ajjeechaan akkaataan inni itti du'ee akkaataa nama aarsu akkaataa nama naasisu maa annahu haadha rajul gurbaan kun waan inni jebee taate interviisaa dhaggeeffattee OBS irratti meeta interviisaa boodarra sii deebi'a boodarra gartee itti sii dhufa haa ta'u duuba gurbaan kun gurbaa haasawallee sa gurbaan kun nama geeraroo gartee wallisu moo gartee nama waa xinxilu yetta haasawa isaa namni gartee sirritti yoo dhaggeeffatte haasawa isaa yoo dhaggeeffatte garuu haa ta'u immoo zulmiin hangana deemu gartee hangana gurbaan kun ajjeefamuun halaakaama miidhaa namayyuu gartee dhugaa ajjeefamuu jira duuti beeytaan nama gariitii fi kanama garii adda rubbama amma acaaluun wayita garteetu namni irra guddaan baarakee rifatee kajaalatuu fi kakaanja'uu fi coftee hattaa ummata muslimaarraa warra gartee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jee jira hada khata dogongora sigalu jiraami je'ee jira hangan takka gartee paawara isaa gartee paawara inni qabu idan duuba gartee kuni nama gartee kaafiraa tokkoof dura dhaamsi gartee ummata keenya ka muslimaatii dhaamnu ugutakkallee'u namni kaafiraa tokko yoo du'e innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun hin ja'an sanachi lafa kaa'e duuba dhiini gartee gurbaa kanaa dhuma baasa rabbiin dhiini nama gartee miidhamee dhiini nama zallamamee ajjeechaa gartee bilaash namni kun gartee dhiini isaa gannaqamu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa numa baasa sanakkasi talamada ومن الأجائب قربا سنرى وانين أني قرتي انترفيسا جلا خطب تكا وانا جايبات يرو هدو وري سياسة دانا يدو نتي سياسة مخلوقاتي في سياسة خالقة إني الدبافنا رقودة سياسة مخلوقاتنا كجيبت بين دوبا أجالو وان جيبيتات نأمني
margaaje namni inni wajji taa'u san jechuudha OBS deemi caqasi na amani margaaje Oromoon yoo nyaadhame Oromoon yoo nyaadhame je dhaaba Oromootu nyaachisee je dhagaye dubbii sana qajollatti Oromoon yoo nyaadhame dhaaba Oromootu nyaachisee je shoof rakkoo guddoo warri fidee wara dhaabaati dhaaba adda addaa wal nyaatan angoorra wal fixan walin fedhan sigalu jiraami walin fedhan wal nyaatan hakada deemi ilaali OBS irratti interview inni godhe Oromoo yoo nyaadhame sigalee dhaaba Oromoo nyaatee je maal jechuu fedheeti maal jechuu fedheeti maal jechuu fedheeti fasaradhu ati fasaradhu yoo sii galte fasaradhu yoo sii galte laaladhu waan inni jeesan gurbaan kun jechuu idan duuba ikhwaani yeroo hedduu fakkeenya rabbii subhaanahu wa ta'aalaa siyaasaa gartee shari'aa islaamaa irratti siyaasatu shar'ii irratti walaa tafarraqu eeguu jira addan babayinaa je rabbii subhaanahu wa ta'aalaa walaa tafarraqu eenyu baanaa ummata muslimaati addan babayinaa firqaan addan babayinaa walaa tafarraqu kuni haadaa siyaasatu shar'ii siyaasaa shari'aa islaamaatti ولا تفرقوا وجه ربي سبحانه وتعالى أدان ببينا أدان ببون دوركا ممنوع هيا وري سياسة مخلوقة ولماذا يتفرقون مالف الدبابان مالف متتنمو أنقوف قرتي بولولا مالف توكوتهين ديمني توكوتاني ديمو مال ترورك فشل لساني قدان أجي تقرتي قربان أخيخي فشل لساني قدان خقرتي ورا سياسة مخلوقة وفوف فشل ثاني أخي خيجرا جالون ديمي جاكسي OBS رتي جاكسي ديمي Oromoo yoo nyaadhame dhaaba Oromoo nyaachisee je sigalee dhaaba Oromootu nyaachisa akkaataa itti fasarattutti fasaradhu ati idan duuba gartee tafarruqni yeroo hedduu nama biraa komachuu silaa dhiifne waan biraa komachuu silaa dhiise ummanni warri siyaasaa gartee makhluuqaa oofu waan biraa komachuu dhiisa tokko ta'a dhaabni gartee yaa'u kun tokko ta'ee maa wajjin deemne maa wal jalan deemne maa tokko hin taane gaafa isaan tokko ta'an ummanni biraan sodaata gaafa isaan wal nyaachuu eegalan دب كيسا جادا بيتا رسولي صلوات ربي السلام عليه وانجي عليكم بالجماعة سياسة شريعة كيف سياسة الشريعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة توكوتا هركي ربي ورقرتي توكوتا والجنجر ربي سبحانه وتعالى من فارق الجماعة جي نمني قرتي جماعة إيسيبه مالتا yeeyin kophaa nyaatti jireen kophaa baatee yeeyin fudhattee deemtiin gabaabdutti warri gartee siyaasaa makhluuqaa of wal ta'uu dhabuun isaanii nama hedduun nyaadhamu jira siyaa galtu yoo sii galte yeroo hedduun itti gartee infeenullee dubbii siyaasaa makhluuqaa tana infeenu siyaasaa makhaaliqaatu nu geessi walaakin immoo zulmiin tigartee namni tokko wayita miidhamee ajjeefamee nama aarsiti zulmii wayita deemte zulmii sani tigartee nama aarsitu namni zulmii irratti miidhaa irratti ajjeefamuu qabu ilaa yoom namni kun gartee wal ajjeesa ilaa mataa idan duuba gartee jara keenya gorsa yoo dandeessan ummatuma gartee daddeemu dhaaba gartee dhaaba jee daddeemu kana kulli mee kunoo tokko haa taani
iyyaa oluu miti iyyaa oluu miti booyuu miti Facebook irra ba'anii booyuu miti tokko ta'a jaan tokko haadaan tokko gartee agoobara jala tokko jalatti adeemanii hal yastati'uuna haadha danda'anii kana danda'anii dandayan tanaaf gartee bineensi gartee gamaa gamanaa nyaata hanga suma jara keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan fedhu dalagaa minilik dubbii minilik targeenni gartee hedduu gartee Hacaaluun deddeebisee dubbatoo dubbii minilik tana dubbii minilik tun Hacaaluu dhiisi namayyuu aarsiti wanni minilik godhe sigalee daran irra guddaa namni inni ittiin gadiin taa'e ummata muslimaati Oromoos akkasuma godhe muslima dhukkee irraa kaase gurbaan kun ni balaaleeffate mirga qaba gartee anytime minilik ammallee gartee mujrima milikoonni inni godhe takka hin jirtu illaa balaa gartee ummata muslimaatiif ummata Oromoo fixe idan duba gartee balaaleeffannaan inni gartee san balaaleeffate waan sirriiti akkuma namni muslimaa tokkolleen isa kana jibbutti gartee minilik jibbutti innillee hin jibbe kanama Oromootti innillee Oromoo gartee hedduu fixe minilik Oromoos muslimaas akkasii fixe idan tanaafuu ajjechaan gartee Hacaaluudha akka nama biraatiin ajjecha nama biraatiin takkaa miti paawara qaba gurbaan arrabni isaa rasaasa irraa hama akkasii jara keenya uummata kana rabbi tokko haa godhu dhaabni tokko taa tanatti dhaama iyyaan oolinaa hin booyinaa hin hiraarinaa tokko taa adeemaa jemme yoo gartee tokko taan sirri yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha nyaadhamiisi ganaa yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha akka isiniin jenna jazaakumullahu khair jazaa nagayatti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh